Isa akkasuma si amane maamna dubbisuu didee sa'aatii didee amantaa ilal sargii miizeen namaa jettee bara abbaatiin dhage sina nama garuu kan dhalaa bira mi utuu si ta'e hoo fakkeenyaaf ani fatam akkana jirraa jennu kuma lama galcha gaa isaa mo'adhu akkas ta'u dhage ani fatam akkana jirraa jennu otoo ani fata akkana jirru dhiironni lamaan seenan dhiironni lamaan jiran ati akka nyaatti seena laalta an dhiirota san fakkeenyaaf tokko maqaan haftaamu yoo ta'e haftish jedhee kaan dammoo fakkeenyaaf na dhageeka maqaa nama haftaamutu an fakkeenya si kaara beeki fakkeenya maqaa sanii akkaatammo moonii biqoo jettu kanatti odoo namoota dhiiraa akkasii akkolaa maqeessi bira yaameetiin waawuu itti naasee maaltu sitti dhaga'ama. Oomishi dhagamu qofa riilnatti. Dhugaa dubbachuu fi moonetii wajjinii walitti dhufuun keenya dhiyoodha garuu moonetiin baay'een jaalladha baay'een kabajaa. Moonii dheedhuma yoo waame dasna'edha. Moonetii yoon jedhe xiqqoo siin dheerata. Isiin akkuma bareedina sii bifa sii waa hunda sii maqaan sii okkolaan maxxanee waame dasseedha. Biqiltuun immoo biqiltuu jedhama waamaa jirasi sababnis dhugaa dubbachuuf mucaan biqiltuudhuma reef lafa keessaa ol biqiltuu bareeddee yeroo ati waamtullee qabbaneeffatte wayyee yeroo siin jettu onnee kana keessaa torba nama jedha bara. Kanaaf yoon si waame wayigaa yoon si waame dooktar biyya keenyatti qotiyyoo qofa yeroo camadamee qotamu haa jedhamatti bara. Ati ko yeroo nan si waame jetta bara. Isiin jechi isiin qasam billaa. Dhugaasiiti jechuudha. Jechi mudatti hundi dhugaasiiti. Nana mana kanaas lamuu nana mana mudatti bas. Guys, namosi sa agad to. Firii qorataa mana hidhaa jira isin afur jira. Firii qorataa jedha bakka deemtan hundatti. Laayivii namaa jala yeroo seentan hundi keessan dhaggeeffadhaa ajaja kun. Gabrummaa jalan jira waan ta'eef. Laayivii nama jala seentanii hunda yeroo seentan firii qorataa jedha barreessaa. Yeroo feesbuukii deemtan firii qorataa jedha barreessaa. Bakka hundatti firii qorataa jedha barreessaa. Dhugaa dubbachuuf. Eegaa silaakuu kana aaruu ana malee sii miti bara. Bakka deemte utuun hin deemin jedhu deemte waan dhufteefi silaa ana taara bara. Ana taara malee sii miti. Kanaaf gabrummaan kana olii jira hin jiru bara. Sanuu achi taa'ame hin hordofamu bara. Mana hidhaa keessatti manuma hidhaa sana keessatti gabrummaa sana keessatti akka bilisummaan hin jiraanneef achi taa'een hordofamaa ole sii galee akkana siif achi hin deeme. Mana hidhaa keessa geeffamee hidhamee ka'e manuma hidhaa sana keessatti akka bilisummaa hin qabneef ofii achi deemne sammuun koo hidhaa jira mucattii kana eenyutu ilaala eenyutu haasofsiisuu barbaada eenyutu irraa qabama jedhee kan as taa'ee yaada sinii galee sammuun koo gabrummaa yaada sii duukaa jira. Akkan hin deemne manatti na hiiteetti gabrummaa dhaqa. Firii qorataa jedha wallahi billahi. Sinii galee dhuftee immoo asitti immoo dhuftee manuma hidhaa kana keessatti ammoo gabrummaa hamaa narra geesse. Bifa haarayaan silkii saarayaa akkaawuntoota illee haaraya banatta. Akkas taanaan qabeenyuma koo hundayyuu narraa murta jechuudha narraa fuuta jechuudha. Uumaan qabuyyuu. Walla akkas taana. Eegaa. Dhuguma bar waan takkitti lamee gara mallaqaatii miti. Seevii kan kee dhalaa seevii seera jirtu guutuu siilaa yaati. Takki silkii haarawaa bitee seerka qaba. Akkas taatu gaa maal jechuudha? Dhugaa akkuma namni jedhe na fuudhaa
nikaahu sinna godhatamoo nasi godhata. Nulachuu ni kabal godhan. Osoo an dide jedhee akkamiin nika godhattaati. Osoo anam abbaa kiyyaaniin ta'u jedheeti godhachuu hin dandeessu bara. Kanaaf nu lameen iyyuu ni kenni kan godhamu. Narraa murtaadha namni jira deeme. Amma buru kana fuudhanii olii gadi wayii dhiiraa laata mucayyoon kun. Sodaachuu eegaleera wallaahi isa dhuga. Simbillaa sodaachuu eegaleera. Firii qorataa jechee jettu hin dhaabinaa. Firii qorataa jedhu hin dhaabinaa. Firii qorataa jettu. TikTokiin illee firii qorataa qofa ta'uu qaba dhugaa dubbachuuf. Firii qorataa. Maarri lama addunyaan si yaada jiru. Hundaan biiftuu firii qorataa jedha. Bas. Daawo maal hin jedhee? Biqiltuun jedhee? Okay. Kana mareetaa waltanii? Birkii yoo seeta moree. Birkii miti kana bira tokko. Daawun biiftuudha jedhaa sana afaan guutate. Nan sodaataa jira. Maaliif nan sodaataa jira wallaahi billaahi. Shakkuu eegaleera amma wallaahi shakkuu eegaleera. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Uzurri hoosiisu. Hamzaatiin tokkoon deemaa laayivii seeneedhaan dhufeetta qara'u. Jinni qabasiin jedheen. Dhufee aqara'u asumatti aqara'u. Sitti miti asumatti dhufee aqara'u. Barqura akkam akkaasaatu garuu beekaatu uftootaatu waasaatti isaa. Darbar bishaan qabbanaa dhugaa paawurii godhattee achi as deebiti bara. Laafiya. Wallahi bishaan qabbanaa gittiin gootee paawurii godhattee achi as deebiti bara. Oh my goodness. Daawun jira deemanii waan ati jette bara waan jechuutu ati naaf fayyadamaa hunda fayyadamaa as jira takki mi'uuti sun bara akkasuma. Daawun biqiltuu jedheen oole wayini. Daawun biiftuu. Firii qorataa jedha bas. Firii qorataa jedha. Galatooma warri firii qorataa jedha jedha. Chaayinaan tiiktokiin harka jirullee naa baruu qabdi. Dhugaa dubbachuuf naa baruu qabdi. Rabbi dhugaa isii hafirii torbaan. Torbee miira qaxaroon kee. Miidhugdi. Way. Dhaggeeffadhu ani immoo gaafan si dhagaa akkanin si qaba. Ani gubbuu. Komentii cufu. Daawun biiftuu jedha. Firii qorataa jedha bas. Dhaggeeffadhu wallaahi billaahi anati miskiina na si haartu kun. Ofirkaan si gahee akkan si godhu anatu beeka bara. Dhugaa dubbachuuf. Amma na gabroomsi akka feeti garuu gaafan si bira gahe. Hoo feeti qalillee na nyaata aadii nu ila. Osoo atuu na dhoofte gara manaa wal'eessa malee gara alaa nama gadheessu miti. Giriin. Nooroo sin daawwan. Bilbiluma kan kee keessa dhalaa takkitti ni agartu. Fooloo kan kee jira. Nooroo akkana godhee ishaa maraase. Daawwan warree dhaarta nu galatooma. Firii qorataa warreettan galatooma. Akkan si godhu dhaggeeffadhu tokko. Rakkoo. Akkam. Mi'a bakka meetti sarree galatooma yerootti sen. Maammee beektaa buleessa mubaaraki pirezidaantii maammee. Namas. Dhaggeeffadhu kaashi. Jalqaba yerumatti dhufte. Jaalallee kee ati kana dura jaallatte hunda isaanii lafarraa dhabama godha. Namoota ati jaallatte namoota si jaallatani hunda isaanii lafarraa
xaraga jechuun tokko. Ata gootee xaradda. Mataa. Soddaan na jala yeroo waan jedhe. Soddaan na jala yeroo falmataan na jala yeroo. Falmataa soorii. Bari kwana yeroo waan siin jedha siin arrabsa yookaan immoo akka dinna loltu kanattiin si lola gaafan jedhe. Soddoota akka kabajamoo kana ilaaleen dhiisa bar garuu naan hubattu ati dhugaa dubbachuu. An namni gowwaa naan jetti. Ofirraa deebii situu isii bulcha malee hin bulchitu naan jedhu namni garuu ani soddaa kabajeetani. Aadaa biyya isaa. Wallahi soddaa kan kabajuu sin billa. Soddaa kan kabajuu. Ani ko sin gorsa tokko wanta akkasiin jedheef tokko sargiin deemin jennaan deemte tokko jedhe. Inni lammataa ammoo yeruma dhuftu achi teessees nu daawwataa tokko. Garuu keessaan maalirra akka jirtu isa akka jirtu yooma akka dhuftu nati nimni naan daawwalle tokko lama. Masih dah boleh seratus orang. Ada sambil belajar. Tapi kiri tu bakal berarti. Mira berarti sejarah. Karena sok tu berarti ber. Okay, ani kubar soal te kofa dirasi wajin oleh kofa miti bertari mucayo kan makinan najalat tibuah. Ija budaatu na jalaa ilaaltii zigalee budaan na jalaa ilaaltii ijoolleen na jalaa budaatii dhugaa dubbachuuf eega utuun sakuriitii yookaan boodigaardisiin godhin isatti qofa deemtu si deemsisuu nama natti taayicha na dhawu hirribaa na dhawu jechuudha. Ishee karri bara deemaaf liifii gubbaa baatee kan soyitaree waa'ee jara wajjin. Dhugaa gabrummaa isa gabrummaa maa gabrummaa jalan jira ammas taanaan firii qorata gabrummaa hamaa jalan jira neeba walla falmachuun qaba yeroo hunda isa no Habibi Saudi seetaa Dubai barkaasu Saudi seetaa ka dhagayi akka Saudi san jechuu akka Saudi san baduu keessa barluka qullaa nama ari'anii asitti wanti hundi kaameraan si fayyadamu. Mana dhuunfaa kan keetti kaameraa galfatta. Makiinaa kan kee keessa kaameraa galfatta. Anam mamalli na baasu gizee hunda biraan dhabamtuu jechuu irra jechuu. Jarina ergataatti jara ergee jara irratti himuu dubbii tana iciitii guyyaa akkanumatti. Bakkuma jiru kanatti boosumii dhugee yoo hin dhoyee dhufee akkasii akka haala sanaan cannaqamaa duutti dhugaa dubbachuuf. Dhugaa rabbii kaazaan kaameraa asii wajjin ceesee isaatti deemee afur deemuu fakkeenyaaf karaan an dhimmi bakkeen dhimma qabu. Jeera yoo gabrummaa kun hafu goote. Kottaa argee itti fufi. Hayyee itti fufi. Callisaa dhaggeeffadhaa gabrummaati. Itti fufi. Dhimma jireenya kiyyaa alagaaf yookiin naannoo dubartii biraatiin fillaatu. Akkuma duraatti addassi gorsi malee. Barkanan nama waan mataa jiru. Naannoo mataa Oromoo. Ansii miti kan waa'ee kan kee namarratti haasa'u. Maal balleessee ni dhamaadha barra kun maal balleessee ni dhama nama najjeefne hidhaa firdii maal balleessee. Wayyemooni. Maal obboleettii kiyya qaali maa konfiidensii dhabdaati taati barmee ilalaala ofitti amanamummaan kee jaalala isaa. Fuul konfiidensii qaba na dhagayan malee carraa kaayiruu si himaa ishee eega dhuftan dhagayatta hidhaa iyyaadha silkii biraatiin hin jala jirta. Baara kun dhaggeeffataa ture dura isa kan kiyyaattan deebi'an garuu kan kee fiixaan akka ba'uuf akka sirras waan barbaadu rakkoon qabu. Kolfaa dhuftanii reetti teessanii waan nuti jennu dhaggeeffataa hin kolfaa dhuftanii naaf waa dhuftuun see dhugaa dubbachuuf. Lakki wallaahi ani dhageenye waan dhageenye mooni dhageenye waan naan jedhee qorataan dhageesse maal jedhe dhageenye waliin haasaa turre. Yoo amma Dubaay dhufee yookiin Suudii dhaqubaa jiree yoo Dubaay dhufee maal godhaa maaltu jiran akka adda dhagaa dalayidaa. Anillee asiin bahee himaa atillee asiin baatee deemtee hojii keenya hojjennee galgala walii dachaa na wuluyyuu nagarruu jedheen.
achirra waa'ee aadaa osoo asitti Saawudii gabroomaa malee aadaa osoo Dubaay dhufeeti bilisa ba'aa naan jedhe kana haasa'u jirra. Amma ta'e namni ana jedhe dhufee hafuudha tokko. Eeshi guys amma dubbiin taate walii galan halaa galanii jedhani. Amma maal jedhama guys warri as jirtan. Firii qorataa. Eebee achirratti illee moonii waan dagadde jechuun jecha kanarra hundaa'e innillee gammachuun hedduu wayiitti dhagahame. Kongiraa qorataa jedhaati ana jalattillee isii jalattillee koomentii gara hundaatittu barreessanna uummanni kongiraa illee barreessaa. Aboo kaangaaroon isin nyaatu hidhii warra kongiraa yeroo. Jara bira dhufnaan sukkaara sikkamoo dhimma jara irraa qabdu maali kaaniifati waliin haasofne itti gammaddee faamilii kee jira gammaddee dhaqaa mooneetiin jalattillee biqiltuu jalattillee kongiraadha. Kaaniifati walii gallee gammaddee kolfaa dhufte kan biraati. Walii galuun bareeni wayinu gammachiisa. Yoo walii galtan congratulations. Mooni. Dhaartu sitti himu yoo namatti madde namni furmaatana akkanaa kan waan beektuufi akka namatti himanneef afaan koo zim hin dubbatin zim harkaanis hin dubbatin zim ilal akka namatti himanne afaan na qabdi. Yeroo mana keessa gale immoo na gabroomsiti mana keessatti na hiiti maal jette beektaa kaameeraa konkolaataa kee keessatti nidha mana keessa kaameeraa hunda galcha nyaata alaan biteesii fidan hojjettu barmanatti nyaata alaan biteesii fida. Guys abaaboo afur gabrummaan sammoo Miskiina fa. waan ana dabuun qaba moona waan ana dabuun qaba. Arama abaaboo afur guys. Qorataa. Ana bira Abbaa qorataa na dhaqee. ana bira maata. Anin jedhu Ana bira. yoo icciitii gara kan kee keessaa yookiin namni faamiliin kan kee waan si gara dhageeffadhu gara keessa gadi qabanne fuutee akkas gootu kana adi ka maaliif Dabli fayyadamu. dhabdise Dabli. maal haataniif yookaan maal siyaataniif yookaan maal naa godhaniif maaru. Har'a tana himte borbarta biraa na himta gabbaatee. Tahaadha dubbii gabaabaa waan gara magalgala nyaannu shaayii dhunu na himtaa bara. Fayyadama guys. No. Ilaa mooni amma nama kuma tokko na jala hiramti isiin sadammani namni dhabame hin jiru. Habibi osoo anuu hamaa siin jedheeti dhiirti gara waaqa qabatti dhiirti garatti gadhuffatti dhiirti gara dubbii nyaatti. Ati dammoo ol baafteetiin waan dhageettu hunda yoo goote boru inshaallahi uffata halkanii kan uffadhee bulellee bara ol baatee hin taasirratti. Sila faamilii tiktok irraa kana waan moona kan kee keessa waliin galtu seetamoo sababni ati dhuftee amma anuu beekaatiin dubbii tana meessi madaaluuf jedheetiin kan beekee dhufee dubbii tana milissa himiif. Sirreessi imiyyuu naan jetta jedhee yaadaa ture. Sababni ati jira icciitii kan kee fiddee himtuu maali? Mooni mi'uuti qabadhiyoo gurii sagaleen keessi dabbaru. Mataan na dhukkubee keektii kuwaan iyya kee dadhabee na dhuguma dhugaa. Sorry mooni bakka sii bu'ee dhiifama ishee. Ani dhugaa anillee isinirraan gala isin warri walitti haftan ilbaan. Maaluma gochuuf dhufee himeedha bara amma kana baaruun. Maaluma gochuuf dhufee hime. Maal utuu jari kabajanaaf qabaru natti manu utuu jari jaalanaaf qabaru natti manu akkamittan ittiin himanne. Yeroo isaan saamulchanii kan waan isaan jedhanii hoogganame mana isaan saamulchanii kan dhufanii. Yoo uffata surreessa uffatu qorataa siin jedhan waan jarri siin jedhan godhu. Waan hundaa waan jarri siin jedhan godhu. Inshaallah. Faatii mattee miti anuu si himaa amma dhageeffadhu. Egaa ati ofii ugarra caate anuu si goomsaa icciitii kan ta'e. Habibi yoo Dubaay dhufte tokkoffaa makiinaa kan dhuunfaa siifis hin bitamu. Kan kootee osoo hin ta'in anillee atillee adda adda qaban. Erga himattetti si buuta. Firii biqiltuun jedhina guys. Ani firii jira firii qorataa edhaa isaa kan hidhame. Makiinaa san keessa inni hidhamee jira. Makiinaa san keessa takkii aniifati karaa deemnu hundatti fujeera yoo deemnu waliin aliyeen yoo deemnu waliin taarjaa raasalkeemaa Dubaay Abudaabii bakka deemnu hunda waliin deemnu.
Si wajjin hin deemu waan kophaa deemuu fedha hoo jette makiinaa keessa kaameraa galchee bakka tikeetti hunda kana taa'is kan gaafatan tokko jedhe. Yookiin naadamuu barrii duwwaan si qollofeeti order si godhee orderii si kennee deema. Kan waan kan himattee illee dhufte si cabee qabirii naacabeera garuu dhaggeeffadhu. Naacabeera garuu lama fuuchuun godhe qaba. Dubbii asiriin naa dhaame naa ta'eera ammareef naa ta'e. Fiirii walitti gala. Dhala biraa akkana miti adi dhala biraa akkana zoo geete laalan zayitii danfisee fuula si qicee mana keessa dhibee deema. Lakkii si biratti yoon gubadhe si biratti dhaqee qabbanaa wayii fuuchuun qaba. Qabbanooftaaf gubattee bifa kana jijjiiratta lama namnu abshee. Kottaa moodii gala. Dhugaa dubbii tura siliin dubbii. Mari'ataa oolee dhufeeti. Waan hunda inshallah ganaa garuu waan nyaata dhugullee jiraan mari'achuu fedha. Salphatu. La. Asiliin dabar dhugaa inni waggaa 27 chaayinaatti baradhe jedhu sobaan siyaasa dubbii jecha tokko dubbatee guyyaa sadii fayyaa sammuu koo keessa adeeme amma naa gala. Kompilinki kana gimmaat miiliyoonii galchaame. Moon dhageessee bakka rafuu kaameraatti hidhama. Konkolaataa koo keessa kaameraatti hidhama. Durree siin uffatu. Family. Kan siin hidhamu. Kompilinki godhama. Lama naa ta'e biqiltuu. Kaameraa miti waan barbaadee dha namaan tura galchi. Wayee. Family. Min moosi isaatii amma gaaffiin Dr. Biiftuu gaafannu baay'eetu jirama. Amma darbii wayiitii jiru asar. Gaaffii waan si qabana nuti amma waan si jennu qabna. Yookiin dubartii lama kan biraa sirratti quunnamtaa fi adabbiin kee tokko yookiin immoo amala kee sirreessita. Amala maal ta'eef? Tokko isa na hiitu tokko Oromoon nattaa jomtii barra. Guys, sababuma nuufuu taasise. Tokko tafe guys. Tokko tafe qorataa bira deemaa. Qorataa bira dhaqaa tunnaa. Ababaa afurii bira arabila birallee biqiltuu birallee Abaabu. Namni qorataa biratti kennuu amma gagaa isila. Yoo ishii mo'annee jirtu. Ababaa lama. Galatoomaa hundi keessa. Namni garagaraa gubas. Nan qaxaasisi nan qaxaa gubaa jarri waliin mareetanii na gubaa oolan nan gubaan illee. Galatoomaa hundi keessan galatoomaa. Dabli fayyadama. Dabli. Dabil guys. Dabil. Inshallah maal taatan yani firii jira wallahi wabillahi firii biqiltuun jedhina asila yaatanii. Ani barmee biqoo garuu fuuluma kee ilaalaa jiraamu. Fuulli kee buskuutuma fakkaata maashaallah. Ciqiin qabdu niziin qabdu quxuxxuriin qabdu natti fakkaata. Anka ciqii qabu fuuliin irraa dhuma jibbaa gadi. Galatoomi mooni. Ciqiin qabdu niqiin qabdu. Inshallah na gubuu yaadaatu isaan isin akka keessan. Amma ani ifatti qoymee walitti deebina. Duratti maallaan jechaa turte mooneeti jettee. Sagalee qabanii fi duratti mooneeti maal jechaa turte.